daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Wiirtuu Miidiyaa irraa oduu galgala kanaan isinitti himaa ani Lalisaa Lamuuti. Ministeerri Maallaqaa Fooramii Belt and Road irratti hirmaataatii jiru marii bu'aa qabeessa gaggeessaa jiraachuusaa Ministeerri Maallaqaa beeksise. Jilli Ministeera Maallaqaa Obbo Ahimad Shiideedhaan durfamu turtii isaan dhaabbilee faayinaansii fi tajaajila liqii kennan maallaqa guddaa ramaduun hojiilee misooma garaagaraa irratti hirmaataa jiraniif kaampaaniiwwan hojiilee investimentii garaagaraa irratti hirmaachuu barbaadan garaagaraa waliin mari'achuusaa ifoomseetii jira. Odeeffannoon ministeera maallaqaa irraa argame akka mul'isutti dura bu'aan baankii Chaayinaa Mr. Wilfan akkasumas immoo itti gaafatamaan baankichaa waan waliin wal ta'uudhaan marii bal'aa taasisuu isaanii ifoomsee jira. Walgahii kanaanis immoo dhimmoota tajaajila liqii piroojeektiiwwan irratti mariin bal'aan kan geggeeffame ta'uu gadi jabeessee dhaabe ibsi ministeerichaa. Oduuwwan addaatiin ammoo Fooramiin Investimentii Itoophiyaa Chaayinaa lammaffaan imbaasii Itoophiyaa Chaayinaatti argamutti geggeeffamuunis immoo ibsamee jira. Fooramichi haasawaa ministeera maallaqaa Obbo Ahimad Shiidee taasisaniin eegalame yoo ta'u, haasawaa isaaniitiinis immoo hariiroo Itoophiyaa fi Chaayinaan gara misoomaa itti walii ceesisan irratti bal'inaan kan fuulleeffate ture. Fooramiin Investimentii Itoophiyaa fi Chaayinaa kaampaaniiwwan Chaayinaa 300 walirratti hirmaatan magaalaa Shaangaayitti geggeeffameetii jira. Fooramicha irratti ministeerri maallaqaa Obbo Ahimad Shiidee, ministeera albuudaa Injiinar Habtaamuu Tsaggaayee fi Koomishinii Investimentii Itoophiyaa Dilalii Seenamee argamaniitii jiru. Qabeenya albuudaa fi haala mijataa Itoophiyaan investimentiif qabdu ilaalchisee ibsis kenname yoo ta'u, kaampaaniiwwan Chaayinaa waltajjicha irratti hirmaatan dameewwan xiyyeeffannaa kennan irratti hirmaachuun fedhii qabaachuu isaanii ifoomsanii jiru. Fuuldurattis imbaasicha waliin wal ta'uudhaan daawwannaa investimentii duraa taasisuuf hojiilee investimentichaa irratti bobba'uuf fedhii qabaachuu isaanii addeessaniitii jiru. Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Nagallee Arsiitti kan argamu bakki Ikooturizimii Leebs jedhamu ganda filatamaa turizimii addunyaa wara kanaa ta'ee filatame. Yaa'ii waliigalaa 25ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Uzbeekistaan magaalaa Saamarkaaditti taa'ame irratti bakki Ikooturizimii Leebsii ganda filatamaa turizimii addunyaa bara 2023 ta'uun filatamee jira. Araddaan Ikooturizimii Leebsii giddu galeessa sulula Qinxamaa keessatti kan argamu araddaa ajaa'ibsiisoo addunyaa ta'uun dhaabbanni turizimii addunyaa badhaasa beekamtii addaa kenneetii jira. Hawwattummaan ajaa'ibsiisaa fincaa'aa uumamaa biqiltootaa fi bineensota bosonaa qabdu mandarri Ikooturizimii Leebsii bu'aalee ogummaa harka lameen irraa hojjetaman bal'inaan kan keessatti argaman ta'uunis immoo addeeffamee jira. Ministeerri Deetaan Ministeera Turizimii Shilashii Girmaa araddaa Ikooturizimii Leebsii araddaa torbaa Itoophiyaan dorgommiif dhiyeessite keessaa tokko ta'uu addeessanii jiru. Mandarichi bosonaa naannawichaa bineensotaa fi biqiltoota fincaa'aa uumamaa qabaachuu giddu galeessa sulula Qinxamaa keessatti kan argamu ta'uun akkasumas immoo hojii eegumsa qabeenya uumamaa fi hawaasa ogummaa harkaa beekamu kan qabdu ta'uu filatamtuu akka isheen taatu ishee godheera jedhani. Bakkeewwan hawwata turizimii adda baasu misooma taasisuu addunyaa irrattis immoo akka beekamanii fi naannichatti dhaabbileen kenniinsa tajaajila hundeeffaman turistootaaf tajaajila mijataa akka kennan hojjetamaa jiraachuus immoo ibsanii jiru. Araddaan Ikooturizimii Leebsii godina Arsii Lixaa aanaa Nagallee Arsii irraa gara baatti kiiloomeetira 18 fagaattee kan argamtu yoo taatu, Oromiyaan yeroo ammaa kanatti mandara hawwata turizimii addunyaa ta'uudhaan maqaan ishee deddeebi'ee kaa'amaa jira. Itoophiyaan kanaan dura mandara ajaa'ibsiisoo turizimii Ikooturizimii Wancii fi Gaara Cokkee galmeessuun ishees yaadannoowwan yeroo dhiyooti. Weerarri dhibee busaa lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti lammiilee hubaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Yeroo ammaa kanas immoo miidiyaalee hawaasaa irratti deeggarsi walitti guuramaa kan jiru ta'u, daa'imman haadholiitii fi kaawwan hedduun dhibee weerara busaa kanaan miidhamaa jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isinitti himna. Lixa Oromiyaa godinaalee Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti weerarri dhibee busaa haala hammaataadhaan lammiilee barbadeessaa jira. Rakkoon kun sadarkaa yaaddessaa irra waan ga'eef xiyyeeffannoo dhabee seektoroota mootummaa fi uummata hunda kan barbaadu ta'uunis himamaa jira. Godina Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessatti keessumaayyuu ji'oota 3 dura mudateen haalli amma mul'ataatii jiru suuraawwan nama suukkanneessanii fi hedduu nama suran ka daa'imman haalaan cooliganii jiranii fi haadholiin immoo harma gogaa oomishantu mul'ata. Lakkoofsi namoota dhukkubsachaan du'aa jiranii gara guyyaadhaa guyyaatti dabalaa kan jiru yoo ta'u, maddeen wiirtuu miidiyaatti yeroo himan haalli suukkanneessaa akka jiru dubbatanii jiru. Akka ogeeyyiin fayyaa jiranitti ammoo godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessatti
sababa weerara dhibee busaatiin yeroo ammaa kana haadholiin dararaa guddaa akka argaa jiran maanguddoo fi rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru. Godinichatti haga onkololeessa 12 bara 2023 akka lakkoofsa warra faranjiitti namoota 2022 qorataman keessaa namni 1028 dhibee busaatiin kan qabaman wayita ta'u namni 128 dhibee malaariyaan qabamanii jiru. Namoonni 45 ol ammoo dhukkubichaan du'anii jiru. Akka ogeessi fayyaa jiranitti aanaalee 20 fi magaalota lamatti haalli dhibichitti babal'atee jiru daran ulfaataa ta'uu ibsu. Godina Wallagga Lixaatti ji'oota 3 darban keessatti lakkoofsi namoota sababa hongeetiin du'anii baay'ee olaanaa ta'ee jira. Itti gaafatamaan hospitaala Beegii Dr. Geetinnat Baayisaa akka ibsanitti hospitaalichi dhukkubsattoota 50 al tokko qofaan dandamachiisuu kan danda'uu fi baay'inni dhukkubsattootaa dabaluu irraa kan ka'e kutaa irbaataa gara kutaa ciisichaatti jijjiiruun dhukkubsattoota 80 ol yaachisaa akka jiran dubbatu. Dhukkubni malaariyaa horsiisee bultoota aanaa Beegii fi Qondaalaa miidhaa jiraachuu hanqinni nyaataa fi oksijiinii akkasumas illee dhiyeessiin fayyaa bal'achuun sababa ta'uu Dr. Baayisaan himanii jiru. Sababa rakkoo nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa hedduun tajaajilaan ala ta'anii jiraachuus ibsanii jiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaas dhibee busaa kana dandamachiisuudhaaf haga humna isaatii xaaraa kan jiru yoo ta'u muumee malaariyaa irratti kan hojjetan ogeessota garaagaraa achitti bobbaasuudhaan hawaasa yaalchisaatii jira. Weerara dhibee busaa godinaalee Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti haala ammaataadhaan adeemaa jiru kana dandamachiisuudhaaf miidiyaa hawaasaa irratti tumsi godhamaa jira. Kanaanis ammoo artistoota dabalatee namoota miidiyaa hawaasaa irratti beekamtii fi jaallatamummaa qaban wal ta'uudhaan deeggarsa taasisuu irratti argamu. Xumura torbee darbee irratti dubbii muummee ministeera Itoophiyaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshiniidhaaf ibsa kennan ilaalchise hayyoonni garaagaraas Itoophiyaa fi dhimmi galaana diimaa Itoophiyaaf dhimma murteessaa ta'uu dubbatanii Sittiin Haajii yaada hayyoota kana akka itti aanutti qindeessitee jirti. Guyyoota muraasaan dura ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataaf fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa qabachuu irratti yaada dhiyeessanii akka turanii fi dhimma kana irrattis haasawaa taasisaniin Itoophiyaaf dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuu fi baduuti jechuun isaanii ni yaadatama. Galaanni diimaa fi lagni Abbayyaa Itoophiyaaf dhimmoota murteessoodha. Wantoota ijoo guddina yookaan badiinsa Itoophiyaaf murteessanidhas jedhaniiru. Dabalataanis Dr. Abiy Ahmed haasaa isaanii keessatti biyyoota alaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Soomaaliyaan filannoowwan argama karaa galaana Itoophiyaa akka ta'an ni turuun isaanii kan yaadatamudha. Mootummaan Eertiraas kanumaan wal qabatee karaa ministeera odeeffannoon ibsa gabaabaa kenneen dhimma galaanaa fi isaan wal qabatan irratti mari'achuuf fedhii akka hin qabne ibsee ture. Soomaaliyaanis itti fayyadama galaana diimaa ilaalchisee yaada ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed irraa dhiyaate kufa taasisuun ishee ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee dhimmi hulaa galaana diimaa Itoophiyaaf dhimma murteessaa ta'uu hayyuun yuunivarsiitii Madda Walaabuu himaniiru. Hulaan galaanaa Itoophiyaaf filannoo osoo hin taane dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu lammiilee biyyattii ta'uu hayyuunni kun kan eeran yoo ta'u Yuunivarsiitichatti hayyuu dinagdee kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuu ishee irraa kan ka'e sirna daldala alirgii fi alaa galchuu keessatti buufata dooniif maallaqa biliyoonootaan lakkaa'aman baasaa jirti jechuudhaan maallaqni kun osoo misooma biyyattiif oolee badhaadhina biyyaaf gahee olaanaa qabas jedhaniiru. Dabalataanis obbo Dajaneen dhimmi hulaa galaanaa gaafii yeroon deebi'uu qabu akka ta'es eeraniiru. Yuunivarsiitichatti barsiisaa barnoota dinagdee kan ta'an obbo Husaa Aloo biyyattiin miidhaa gama dinagdee irraa gahaa jiru dandamachuuf hulaa galaanaa fayyadamuu qabdi jedhan. Baasiin biyyattiin kiraa buufata dooniif kaffalaa jirtu osoo misoomaaf oolchinee piroojektota misoomaa hedduuf oolfamuu akka danda'us akka agarsiistutti kaasaniiru. Hulaan galaanaa seenaanis seeraanis kan Itoophiyaati kan jedhan immoo barsiisaa Abdul Fattaa Abduu mirga seera uummataa fi idil addunyaatiin qabnu kanas waliigaltee fi karaa nagaatiin itti fayyadamuu haala danda'amu irratti hojjechuu qabnas jedhan. Haguma baay'inni uummataa dabalaa jiru fedhiin biyyattiis dabala waan ta'eef hulaan galaanaa dhimma deebii argachuu qabu jechuudhaanis dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Hayyuu dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo dhimma kanarratti gaafiif deebii AMN waliin taasisaniin hulaan galaanaa guddina dinagdee dhiibbaa siyaasaa fi nageenya biyyaaf murteessaa akka ta'e ibsuudhaan biyyoonni guddatan kanneen akka Turk, Chaayinaa fi Faransaay faayidaa biyya isaanii kan eegsisan hulaa galaanaa fayyadamuun akka ta'e akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Biyyoonni hulaa galaanaa hin qabnes waggoota dheeraaf kireeffachuun wal jijjiirraa bakkaa fi walitti makamuun akka fayyadamanis kaasan Dr. Guutuun. Biyyoonni biroos hariiroo hojii fi hidhata kan godhatan hulaa akkamii biyyattiin qabdi kan jedhu irratti hundaa'uudhaan kan jedhan Dr. Guutuun kanaafis akka fakkeenyaatti hulaa daandii xiyyaara Itoophiyaa kaasaniiru. Hulaan daandii xiyyaara Itoophiyaa hulaa daandii jabaa dhiibbaa siyaasaa akka addunyaatti uumaa jiru akka ta'e kaasuudhaan daandiin hulaa doonii fi galaanaa garuu daandii lafarraa fi qilleensarraa caalaa dinagdee biyyaa kan guddisudhas jedhan Dr. Guutuun. Itoophiyaanis hulaa galaanaa argachuuf biyyoota firoota jaboo biyya keenyaa ta'uu danda'anii fi biyyoota kennanii fudhachuudhaan Itoophiyaa waliin waliigaluu danda'an waan jiraniif isaan waliin hariiroo jabaa fi marii gaggeessuun barbaachisaa ta'uu
ta'uusaa kaasan. Dhimmi hulaa galaanaa kunis dhimma dhaabbilee siyaasaa, dhimma dhaabbilee hawaasummaa, dhimma dhaabbilee amantii fi dhaabbilee barnootaa akkasumas sabaaf sablammoota isarra darbees dhala nama hundaa akka ta'e ibsaniiru Dr. Guutuun. Daawwattoota keenya ammoo gara oduu biyya ollaatti yeroo isin ceesisu haleellaan tibbana magaalaa qarqara garba guddaa Indiyaa Laamuutti qaqqabeen Keeniyaan shakkamtoota 35 ifa gootee shororkeessitoota jechuun maqaa isaanii ifa baaste. Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii eenyummaa fi suuraa shororkeessitoota jedhee himate kana ifoomseetii jira. Kanneen keessaa lammummaa Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Jarmanii fi Ingilizii kan keessaa qabu namoonni lakkoofsaan 35 ta'an kuni guyyaa har'a kana Keeniyaan shororkeessitoota jettee maqaa isaanii ifa baaste keessatti argamu. Shakkamtoota maqaan isaanii eerame keessaa lammiin Itoophiyaa Jaangilee Hutiyeebaa kan naannoo Somaaliyaarraa achitti argame kan keessa jiru yoo ta'u, dhimma kana ilaalchisee Itoophiyaan waa'ee lammii isheetii kana gahuunaa waan hin dubbattee hin qabdu. Haa ta'uutii malee garuu Keeniyaan dhimma kana ifa baasuun maqaa isaa Taawor shororkeessaa keessatti himtee jirti. Keeniyaatti balaa konkolaataa namoonni 48 du'an bu'uura godhachuudhaan buufata waraanaa Ameerikaa Laamuu Maandaabeeyitti dhaqqabeen shakkamtoonni kun akka maqaan isaanii ifa ba'u taasifamee jira. Ministeerri dhimma keessaa biyya Keeniyaa shakkamtoonni kunniin kan hidhatanii fi hamoo ta'uu fi miseensa garee Al-Shabaab ta'uu hin oolanii jechuun hime. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa raawwate jedhamee shakkame Laamuu fi bakka Boonii jedhamutti lubbuu galaafachuun isaa addeeffamee jira. Yoo harka kennuu baatan lafa jiran barbaannee waan isaaniif malu ni kenninaaf jechuun miidiyaa biyya keessaa Citizen jedhamu irratti ibsa kennanii jiru. Dabalataan namni bakka isaan jiran odeeffannoo qabuu fi qoodeef badhaasni guddaan garuu hammi isaa hin ibsamne akka kennamuuf himamee jira. Haleellaa shororkeessummaa Keeniyaa keessatti baatiiwwan muraasa darban raawwate jedhameen lammiileen nagaa fi humnoonni nagaan ajjeefamanii jiru. Mootummaan Keeniyaa akka jedhetti kanneen badii raawwatan to'achuun murtee seeraa akka argatan wanti barbaachisu marti ni taasifamaa jedhee jira. Buufati hidhattoota kanaa Somaaliyaa yoo ta'u, mootummaan Somaaliyaa leellaa bal'aa irratti banee akka jiru ibsuunis ni yaadatama. Daawwattoota keenya lola Israa'el fi Filisxeemiidhaan wal qabatee ammoo haadha warraan hundeessaa Hamaas Jamilaa Alshinti Hamaas keessatti dubartii biiroo siyaasaa filatamtuu ishee tokko kan taate haleellaa Israa'eliidhaan ajjeefamuu ishee gabaafame. Miidiyaaleen addunyaa dhimma ishee ajandaa guddoo godhachuun gabaasuu irratti argamu. Lubee Qirbaa immoo dabalata isaa akka itti aanutti qindeessiteetti. Onkoloolessa torbaa eegalee lakkoofsi lammiilee Filisxeem ajjeefamanii 3,785 ta'u ministeerri fayyaa Gaazaa ibse. Kanneen ajjeefaman keessaa 1,524 ijoollee yoo ta'an 1,000 ammoo dubartoota. 120 maanguddoota jedhu maddeen garaagaraa. Itti dabaluunis namoonni 12,493 ta'an madaa'uu qondaaltonni fayyaa ibsaniiru. Maasiriirraan hojjettoonni gargaarsaa ulaa raafaatti meeshaalee gargaarsaa Gaazaa seenanii raabsuuf eeyyama barbaadan guyyootii hedduuf eegaa akka jiran himaniiru. Mohsen Sarhaan baankii nyaataa Masiriirraa akka BBC'tti himetti konkolaattonni gargaarsaa 120 daangaa Gaazaa bira dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u, xiyyaaroti fe'umsaa yookaan kaargoo 7 yookaan 8 meeshaalee gargaarsaa fe'anii Turkiirraa dhufaa jiru jedha. Sarhaan innii fi hojjettoonni gargaarsaa biroon gargaarsa kennuu waan hin dandeenyeef aariin isaanii dabalaa dhufuu himeera. Namootni achi yookaan Gaazaa jiran bishaanii fi korojoo reeffaa akka fixan waan beeknuuf baay'ee harreerraa jedhe. Sarhanii fi gartuun isaa hanga Gaazaa seenanii meeshaalee gargaarsaa raabsanitti daangaarraa akka hin deemne himuun aga nuti seenuu dandeenyutti ajjechaan kun akka dhaabatu barbaannas jedheera. Daangaa Gaazaa fi Masirii irratti konkolaattonni meeshaa gargaarsaa fe'an guyyootaaf dhaabatanii jiru. Gabaasa haaraan jiru ammoo humni waraanaa Israa'el onkoloolessa torbaa as yoo xiqqaate loltooti 306 ajjeefamaniiru jedha. Guyyaa kaleessaa ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu walumaa galatti lammiileen Israa'el 1,400 ol ta'an Hamaasiin ajjeefamaniiru jedhanii turan. Dubbi himaan humna ittisaa Israa'el Daani'eel Hagaarii dabaluun aleellaa jalqabaa Hamaas booda hidhattoonni Filisxeem daangaa Israa'el keessatti afan jiraachuu danda'u abdii jedhu kenneera. Oduma wal fakkaatuun dubartiin jalqabaaf tokkittii biiroo Hamaas keessaa hojjettu haleellaa Israa'eliin ajjeefamteetti. Jamilaa Alshinti yeroo dheeraaf miseensa Hamaas kan
kan turte biiroo siyaasaa Hamaas keessatti haleellaa xiyyaaraa Israa'eliin ajjeefamuu miidiyaaleen Filisxeem gabaasaa jiru. Biiroon siyaasaa kun qaama Hamaas yoo ta'u murtee kennuudhaan isa guddichadha. Haadha warraa hundeessaa Hamaas Abdel Aziz Arrantisii kan taate Jamila Alshaanti sochii dubartoota Hamaas keessatti hundeessuun bara 2021tti dubartii jalqabaa biiroo siyaasaa kanaaf filatamte turte. Bakka haleellaan xiyyaaraa kun itti raawwatame ilaalchisee gabaasota kunneen keessatti wanti himame hin jiru. Namoota hospitaala seenan 10 keessaa 4 daa'imman ta'uun garuu beekameera. Ogeessi fayyaa London irraa gara Gaazaa deemee hojjetu Gaasaan Abbuusittaa waan kibxata halkan yeroo dho'iinsi hospitaalaa Al Ahlii keessatti mudate ta'e ibse. Yeroo haleellaan misaayilaa qaqqabu kutaa baqaqsanii wal'aanuu keessan ture kan jedhee fi baaxiin kutaa baqaqsanii yaaluu nurratti kufee tures jechuudhaan dubbateera. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman kan du'an yoo ta'u kanneen qaamni isaanii irraa murames ni jiru jedhe. Itti dabaluudhaanis dhukkubsattoota inni wal'aanu keessaa 40% ijoollee yoo ta'an hundi isaanii warri isaanii keessaa tokko yookaan lachuu dhabaniiru. Ijoolleen kun miidhamuurraa bayyanachuuf yeroo dheeraa itti fudhatas jechuudhaan BBC waliin haasaa taasiseera. Odudhuma lola Israa'el fi Filisxeemiidhaan wal qabate Gaazaa keessatti haleellaa hospitaalaatiin kan wal qabate namoonni 3,700 ajjeefamu qondaaltonni fayyaa Gaazaa addeessanii jiru. Onkololeessa torbarraa eegaluudhaan lakkoofsi lammiilee Filisxeem ajjeefamanii 3,785 ga'u ministeerri fayyaa Gaazaa irra deebuun addeessee jira. Kanneen ajjeefaman keessaa 1,524 ijoollee yoo ta'an 1,000 dubartootadha. 120 ammoo maanguddoo ta'uun addeeffamee jira. Dhimma ajjeefamuun lammiilee kana ilaalchisuudhaan korojoon reeffaa kan walhankaakaa jiru yoo ta'u korojoon reeffaa fixaniiru jechuun hojjettoonni gargaarsa daangaarra jiran illee dheekkamuu irratti argamu. Misiriirraan hojjettoonni gargaarsa ulaa raafaatiin meeshaalee gargaarsaa Gaazaa seenanii raabsuuf eeyyama barbaadan guyyoota hedduuf eegaa akka jiran illee himamee jira. Erga Hamaas haleellaa eegalee hordofee loltoonni Israa'el ammoo namoonni 300 ol ajjeefamuun gabaafamee jira. Gabaasa haaraa humni waraana Israa'el onkololeessa 7 as yoo xiqqaate loltoonni 306 ajjeefamuu hin oolanii jechuun ibsa. Kaleessa ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun walumaa galatti lammiileen Israa'el 1,400 ol ta'an Hamaasiin ajjeefamaniiru jechuun ibsan. Dubbi himaan humna ittisa Israa'el Daani'el Hagaarii dabaluudhaan haleellaa jalqaba Hamaas booda hidhattoonni Filisxeem daangaa Israa'el keessatti hafan jiraachuu hin oolanii jechuun hime. Oduu keenya xumuraatiin ammoo taphataan kubbaa miilaa garee biyyaalessaa Misriitii fi gareen kubbaa miilaa Liverpool Mohamed Salaan lola Israa'eliidhaaf Filisxeem ilaalchisuudhaan namummaan dursa argachuu qabaa jedhe. Aangawoonni fayyaa akka jedhanitti dho'iinsa kibxata galgala hospitaala magaalaa Gaazaa namni hedduun keessa turetti dhaqqabe lubbuun namaa ka darbe yoo ta'u isaan kun ijoollotaa fi haadholii akkasuma maanguddootatti heddummata. Kana bu'uura godhachuudhaan taphataan kubbaa miilaa warra Gibsi haalli biyyattii keessatti deemaa jiru isa yaaddessuu himuudhaan namummaan dursuu qabaa jedhe. Haleellaa hidhattoonni Hamaas ka Gaazaa bulchan daangaa Israa'eliin ce'anii namoonni 1,400 lubbuu dhabuu hordofe Israa'el kana haaloo bahuudhaan xiyyaara waraanaaf meeshaalee jajjaboon Gaazaatti haleellaa raawwatteen namoonni 3,000 ol ajjeefamuu ibsaniiru. Bu'uuruma kanaan ajjechaa kana kan balaaleffate Mohamed Salaan waan hospitaala keessatti raawwatame kana kan balaaleffate yoo ta'u uummanni Gaazaa hatattamaan soorata bishaanii fi dhiyeessii meeshaalee wallaansaa barbaadu jechuun viidiyoo tiwutara gubbaa isaa irratti maxxansee jira. Hooggantoonni addunyaa walitti dhufuun lammiileen nagaa kana caalaa akka hin galaafatamneef ittisuu qabu jechuunis waamicha taasisee jira. Federeeshiniin kubbaa miilaa Aljeeriyaa michummaa uummata Filisxeem waliin qabu ibsuuf taphattootaa fi dorgommiiwwan mara yeroof dhaabuu isaa ibseetii jira. Kana dura gaaffii federeeshiniin kubbaa miilaa Filisxeem irraa dhiyaate hordofee tapha garichaa qabu biyya isaaniitti akka taphatan Aljeeriyaan eeyyamteetii turte. Maddi BBC fi Aljeeziraadha. Daawwattoota Wortuu Miidiyaa oduun har'aaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turan. Daawwachuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Toora miidiyaa hawaasaatiin kanneen nu hordofaa jirtan Feesbuukii keenya follow, like, share, comment gochuudhaan waliif akka daddabarsan achumaan illee akka nu hordoftan isin gaafata. YouTubeii keenya subscribe gochuudhaan akka nu waliin jirtan akka nutti mul'istan isin gaafanna. Miidiyaalee hawaasaa irratti argamnu hundatti nu hordofaan dhaamsa keenyadha. Wortuu Miidiyaa imala itti aanuuf nu daawwadhaa. Nagaatti.